Birrii ijoollee suudii ilaalaa jira. Ila birrii ijoollee biyyaa ilaalaa rabbi jedhaati. Ulaan tokkoon suni 100,000. Ulaan tokkoon sun birrii 100,000. Isiin lammaffaa 100,000. Kunumti. Isiin sadaffaa 100,000. A'uuzu billah. Ilaala. Dhibba furii bitee jechuudha ilaala kellaadha jedhee. Birrii ijoollee biyyaa laati gaalaa kun. Maal kana rabbii jedhaati kana jigeessan jaamaadhamu. Birrii kana akkana godhi namaan taphata. Rabbii jedhaa sadaqaa isaa kennina biricha nu ergaa. Sadaqaa isaa kennina. Sadaqaa ta'u. Sadaqaa ruhii keessanii haa ta'u. Hiyyeessa meeqa jira kan waa tokko waan nyaatee dhuguu hin qabne. Waan nyaatee buluu hin qabne. Isaaf kennina mana akka kanaa kanaa bittanii hin balleessina. Mana akkanaatti maallaa keessan balleessuurra. Namoota haqimii hin qabne danuu jira. Kunoo laal isa gamaas ilaali kunoo. Balballi isaa gara isaa kan hin beekamne. Asii achi galama manta maariitii moonni.